Ashamaar Kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kenna guyyaa har'aa keessatti egaa akkuma beekamu yeroo darbee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Jaal Maarron hoogganamuu fi Wayyaaneen waggaa 27 dhiiga ilmaan Oromoo xuuxaa turte walitti dabalamuun akkaataa mootummaa Abiyyitti kuffisan irratti gamtaa yookaan alliance ijaarrachuu isaanii isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Namni hedduun akkamitti Maarron Wayyaanee waliigala mormii jedhu kaasaatii jira. Asirratti Maarron waan jedhe qaba. Isa kana gurra isin buusa. Itti dabalee loltoonni Afgaanistaan warri Taliban jedhamuudhaan beekaman magaalaa gudditti mootummaa guddoo keessa ta'uu fi magaalaa gudditti biyyatti qabachuudhaaf itti dhiyaataniitii jiru. Asirratti illee miidhaan guddaan dhaqqabaatii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoowwan kanneen lamaan gurra isin buusa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattii imaan gara odeeffannootti isin ceesisa. Jaal Maarron ABO'n kan hoogganu yookaan immoo WBO kan hoogganu Wayyaanee waggaa 27 dhiiga uummata Oromoo, dhiiga waraana bilisummaa Oromoo, maqaa Oromootiin guutummaa Oromiyaatti dargaggeessaaf dargaggeettii Oromoo maqaa ABO'tti moggaasuudhaan fixaa turte wajjin wal ta'uun isaa dhagahame. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa isinii dhiyeessuun kun ni yaadatama. Asirratti namoonni hedduun akkamitti WBO'n Wayyaanee wajji tokko ta'a, akkamitti Wayyaanee wajji haga fedhellee yoo biltsiginnaa wajji garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabaanne mootummaa naannoo Oromiyaa wajji walii galtee yoo kadhabnullee taate akkamitti Wayyaanee wajji taanetiin hin deebine mootummaa makaleessa ofii kennaa qabsoofni aangorreessa teenne Wayyaanee wajji deebine waraanna. Wayyaanee kaleessa dollee maqaletti ofirraa galchine akkamitti harka qabne gara Oromiyaatti deebifna jechuudhaan mufii guddaa Jaal Maarron irratti kaasaniiti jiru. Jaal Maarron dhimma kanarratti deebii akka kennetti faayidaan Oromoo akka hin sharafamneef diina waloo kuffisuuf Wayyaanee wajji walii gallee jedhe. Diina waloo kennaa kan ta'e biltsiginnaadha. Biltsiginnaan WBO hin jibbiti. Wayyaanee illee hin jibbiti. Nuti akka WBO'tiif akka Wayyaaneetittis diina waloo qabna. Innis biltsiginnaadha. Mootummaa Dr. Abiy Ahmadiin durfamu. Isa kana aangorraa kaasuudhaaf walii galle. Waliigalteen keenya kun illee waliigaltee waraanaati jedhan Jaal Maarron. ABO fi TPLF yookaan ABO fi Wayyaaneen seenaa akkamii waliin qabu? ABO fi TPLF seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti erga hundaa'anii dhaabota umrii dheeraa qabanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo damee waraana ABO ta'uun qabsoo mootummaa Dargii irratti gaggeessaa ture. TPLFis akkasuma mootummaa Dargii irratti qabsoo cimaa gaggeessuun akka kufuu gochuu keessatti shoora ol'aanaa taphateera. Qaamolee lameen erga mootummaan Dargii kufee mootummaa ce'umsaa yeroo hundeeffame qunnamtii qabaachaa turan. Garuu bara 1991 wal dhibdee gidduu isaaniitti uumame. ABO'n mootummaa chaartaraa keessaa yommuu ba'u olaantummaa siyaasaa fi humna waraanaa biyyattii kan of harkaa qabu TPLF gaaga'ama hamaa waraanaa ABO fi hooggantoota isaa irraan gaheera. Ergasii ABO'n biyyaa bahuun mootummaa adda durummaan Wayyaanee hoogganamu irratti qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture. ABO'n waggoota 27 darban Wayyaanee irratti qabsoo gaggeessaa ture. TPLF aangoo siyaasaa harkaa qabu bara 2018 ture. Fincilaa uummanni godheeni Dr. Abiy Ahmad aangootti ergaa dhufanii booda wal dhabdeen mootummaa giddugaleessaa waliin qabu bal'achaa dhufuun sadaasa 4 bara 2020 gara waraanaatti seene Wayyaaneen. Muummichi ministeera Abiy aangootti erga dhufuun booda gara biyyaa deebi'uun gara qabsoo nagaatti kan gale ABO irraa cabuun qabsoo hidhannoo gaggeessuuf bosonatti kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo immoo waggoota 3 darbanii fi mootummaa waliin waraana irra jira. Mootummaan Itoophiyaa ABO shanee jechuun kan waamu WBO'n ergamtoota TPLF jechuun irra deddeebiin himaatii ture. Waggoota 3 darban gareewwan lameen waliin ta'uun lixaa kibba Oromiyaa keessatti ajjechaa fi miidhaa garaagaraa uummata nagaa irraan geessisaa turan jechuudhaan
mootummaan yeroo gara yerootti dubbata. Gareewwan lamaanuu amma dura hariiroo qabaachuus ta'ee lammiilee nagaa irratti ajjechaa fi miidhaa geessisuu akka hin jirre waakkataatii turan. Egaan amma dubbiin deemee akkuma mootummaan jedhe san fakkaataa dhufe jechuudhaan namoonni hedduun yaada isaanii kennataatii jiru. Mootummaan Wayyaanee fi ABO'n waliin dalaganii WBO'n yookaan ABO'n shanee ergamtuu Wayyaaneeti jechaa ture. Amma mootuu isaan deemanii walitti dabalamuun dubbiin biltsiginnaa sun dhugaa akka ta'e ifaatti mul'achuu jalqabe. Uummanni Oromoo uummata biyyattii kana waliin bulchiinsa TPLF mormuun qabsoo hadhaawaa gaggeessaa turuun akka dhaabni kun aangoo giddu galeessaa irraa ka'u gochuun ni beekama jedha. Jaal Maarron Oromoon madaa qaba. Yeroo fudhannee baay'ee irratti mari'annee haala rakkoo furuu danda'uun ammoo faayidaa Oromoo barbaadu sharafuu karaa hin dandeenyeen yeroof TPLF waliin diina waloo waliin qabnu kuffisuu irratti bifa waraanaa waliin hojjechuu irratti wal hubannoo irra geenyeerraa jedha Jaal Maarron. Gootummaan si barbaada. Murtii fudhachuun si gaafata. Kana dura hariiroo hin qabnu. Ammas gargaarsa irraa barbaannu hin jiru. Hin jiraatus. Siyaasa keessaa taphatu jira. Siyaasa yeroo haloo hin qabnetu jira. Diinni dhaabbataas ta'ee firii dhaabbataan addunyaarra hin jiru. Yeroo ilaaluu fi yeroo waliin tarkaanfachuu barbaada jechuun akkamiin akka diina isaanii kan ture TPLF waliin dhaabbachuuf walii galan irratti dubbate Jaal Maarron. Wal amantaan gidduu isaanii jiru irratti kan gaafatame Maarron egaa inni kun kan yeroon furu taha jedhe. Haa ta'u malee ammallee wal amantaan jidduu jaraa akka hin jirre agarsiisa. Wayyaaneen hin amanamtuufi. Barri 2021 bara 1991 ta'uu dhiisus ta'uus danda'a. Dammaqiinsi uummanni Oromoo haala siyaasaa har'aa fi haala qabsoo TPLF bara 1991 fi isaa as jiru irratti adda. Haala siyaasaa biyyattii amma jiru irraa siqanii ilaaluurra itti siqanii waliin hojjechuu caala jennee murteessinee Wayyaanee wajjin hojjechuuf walii gallee jedha Jaal Maarron. Mootummaan Itoophiyaa qaamolee lamaan akka waliin hojjechaa jiranii fi biyya nagaa daawwatan himachaa ture. TPLF deeggarsa leenjii fi meeshaa waraanaa WBO'f gochaa akka ture himaas ture. Sadarkaa sanarraa har'aayyuu hin geenye jedha Maarron. Mootummaan Itoophiyaa meeshaa waraanaa eessaa fi eenyurraa akka fudhannu nuuf hin eeyyamu. Garuu dhugaa jiru gargaarsi irraa fudhannus gaafannus hin jiru jedhan. Dubbi himaa ministeera muummichaa Bilaanee Suyyum gareewwan lamaan kana ilaalchisee deebii gama imeeliin kennaniin TPLF fi WBO'n paarlamaa biyyattii shororkeessummaan labsamuu himuun alatti odeeffannoo dabalataa akka hin kennine roobii kaleessaa Rooyitersitti himaniitii jiru. Hariiroo isaanii irratti gaafatamee tibbana ji'a tokkoof walakkaa kan ta'uuf waliin dubbatu turus kanarra geenyee jirra jedhan. Walii galteen isaanii kana irratti bal'inaan dubbachuu kan hin barbaanne Jaal Maarron ammatti walii galteen jiru dhimma waraanaa irratti. Isaan Tigraay keessatti nuyi Oromiyaa keessatti wal hubachuuf wal taane jedha. Kan kana caalaa mootu ibsa bal'aa kennuu hin barbaanne Jaal Maarron. Fuulduratti gama siyaasaan akkamitti waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti marirra jirra. Sun fuulduratti kan baramu taha jedha. Kaayyoon qabsoo waraana bilisummaa Oromoo maali jedhee gaaffii dhiyaateef Jaal Maarron uummanni cunqursaa jalaa bahee mirga hiree murteeffannaa ofii isaa akka murteeffatuufidha jedhe. WBO'n gidduu kana lixa Oromiyaa giddu galeessa kibba bahaa fi kaaba Oromiyaa keessatti duula gaggeessaa jiraachuu simeera. Waamicha karaa nagaa rakkoo furachuu ilaalchisee kan gaafatame Maarron karaa gaaffii sabaa fi sablammii deebisuu danda'uu fi mirga uummata keenyaa kabachiisuu danda'u taanan ni simanna jedham. Garuu yeroon isaa waan itti darbee fi mootummaanis fedha waan qabu miti jechuunis deebise Jaal Maarron. Egaa sababaalee kanaaf Jaal Maarron Wayyaanee kaleessa dhiiga ilmaan Oromoo xuuxaa turtee fi ABO'yyuu lafarraa balleessaa turte. ABO'n akka badu taasifte wajji hojjechuudhaaf walii gale. Ammatti kinootiin walii galteen isaanii kana fakkaata. Komiin uummanni kaasaa tureef deebiin Jaal Maarron kana fakkaata. Jaal Maarron ammatti kana caalaa maaliif akka Wayyaanee wajji walii galan
ibsa bal'aa kennuu hin barbaanne. Of duratti yoo inni ibsa bal'aa kan kennu taate akkasumatti qabannee gama keessan dhiyeessina. Garuu waliigaltee inni wayyaanee wajji godhe biltsiginnaaf hamilee guddaa ta'e. Biltsiginnaan woboon akkuma duraan isiniin jenne kinootii wayyaanee duraan waliigalee dhoksaan waliin hojjetaa turetti galteeti jirti. Woboon ergamtuu wayyaanee ta'uu har'a ifatti labsattee jirti jechuudhaan hoggantoonni biltsiginnaa gadi ba'anii yoo dubbatan mul'ataatii jiru. Akkasuma namoonni hedduun duraan abaa'oo jaalatanis hamma fedhallee yoo biltsiginnaa wajji, Abiyyi wajji, Taayyeefaa wajji, Shimallis wajji garaagarummaa ilaalcha siyaasaa yoo qabaatan akkamittiin wayyaanee kaleessa qeerroon 5,000 ol lubbuu itti dhabee maqaa itti galche wajjin waliigaltee uumanii jechuudhaan komii kaasaatii jiru. Komii kanaaf immoo deebiin ammaa kenname kun eeknootiin hamma tokko deebii ta'uu danda'a. Egaan daawwachaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoo waa'ee Afgaanistaan odeeffannoo itti aanu keessatti isiniif dhiyeessina. Ammaaf odeeffannoon kennaa kanaan raawwataa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti nagaan nuuf turaa.